Shamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtaniif nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha dhiifama daantilii ganna'uu dhiisee turee jira. Har'a ammoo daantiliiwwan irraa hafe nan qaba kirriiwwan isaa isa sanan dha'ee isinitti agarsiisa. Tokko, lama, sadii, afurii, shanii, jaha, torba tan wajjin maaliif beektu kan irraa hafe tirfiidha maalidhaaf hanga tarii cubbuu dhagatuuni tolan dhufne haala kanaan ni maranna eega maranneen booda haala kanaan keecha ishiititti tana ni dhaanna maaliif kaan yoon biyyatti illee fudhadhee gale kana yeroo tokko kirriiwwan kana gaturra bizeen daabboo minaamina tolfadhee jedhe tina shaffanadha dubbii gabaabatti jechuudha. Kanatti haala kanaan amma zigaajaa hichaa dhaanna amma haala kanaan akkanatti dha'ee jira. Amma maal goona zigaajaa buusuu jammarra jechuudha. Arat maazanii amma maal goona asitti hizee tokko maazanii keenya maazanii tokko buusnee jirra. Ifama amma bifa kanaan zigaajaa buusna jechuudha. Asitti haala kanaan zigaajaa tokko kana dammoo akka ishiin achitti nu jala shufuuf jennee nafne eega buufanneen booda kan akkana hin goona. Amma maazanii isa lammataa asitti buufanne jechuudha. Haaluma kanaan amma maazanii isa lammataa buusne amma dammoo zigaajaa isa lammataa buufanna jechuudha. Zigaajaa isa lammataa asitti haala kanaan akkanumatti haala kanaan zigaajaa keenya itti buufachaatu deemna jechuudha. Haala kanaan amma naan gahee jira. Amma dammoo bifa kana itti dabalanna.
ከዛ ነማ አስቴ ዝጋጃ ኬኛ ከነቴ ካላ ከና buufachaa deemna amma dammo hin kun yoo addaan kun ganatti qaxxala nuti baay'isa sila ta'eefu amma kana itti haala kana ያለው ሰው ዛሬ ወደ ራሱ እየወሰደ የራሱ ሀሳብ ድጋፍ እንዲሰጥለት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እየተለጠፈ ክፉ የሚሰራውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱን ይለጥፋል። ጥሩ የሚሰራውም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ጥሩ ለሚሰሩት ጥሩ ነው፣ ምንም አይደለም። ያው መጽሐፍ ቅዱስ ካሉን እየፈጸሙት ነው። ሀለከ ነው ግን ያማ ደግሞ bifa kanaan akkanatti itti buufachaa too deemna jechuudha. Kana amma cufaa deemna, kana immoo banaa deemna jechuudha. Haaluma kanaan waliin ga'an. Kunuuti amma laala haala kanaan hagana dhahee jira. Kaasa amma dammo buuta sigaajaa irratti haaluma kana amma kana walitti cufachaa deemna. Booda dammo asitti sigaajaa biraa buusaa deema jechuudha. Amma dammo amma asitti adii buufachaa jira. Asitti dammo diimaan buufa. Akkanumatti itti dabalachaa ture deemna jechuudha.
haala kanaan itti dabalachaa kunuuti haala kanaanii hojjedhee fixee jira. Garuu kirrii gurraachi nanqatteen jalaa dhume sila ta'eefu asitti diimaa dabalee haala kanaan kunoo hojjedhee xumuree jira sinin jedha. Kuni keecha isaati, kuni dammoo ala isaati jechuudha. Hodhuma biyya keenya fakkaata qunna akkasii sinin jechuu jaaladha uummata qashtii. Kunoo haala kanaan sinillee hojjechuu ni dandeessu sinin jedha. Akkasumas immoo yoo viidiyoon kiyya sinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaayi sinin jedha. Kunoo figaajjan isaa haaluma kanaan jammarti jechuudha. Kirriiwwan kun kan itti duraan irraa dha'ee koo xiqqoo hafte gatuurra waan haganaa kana yoo dhoofte wayirra buufatta jechuudha. Maaliif wana ta'e irra xaalli gadi gootaa sababa saniifuu haala kanaan haadhee sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo yoo viidiyoon keessanitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaayi. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii sinin jechuu jaaladha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Baay'ee turtii gaarii.